kitaaba daandii mo'attootaa jedhudha. Karoora maatiin namni dhalachuu danda'a. Akkaataa garaagaraatiin namni dhalachuu danda'a. Namni dhalate sun kaayyoo mataasaa inni biyya lafaa kanaa dhufeef kaayyoo qabaattee waan hojjettu beektee waan uumamteef kaayyoo uumamteef bartee galma geessu bakka geessu hin beektu taana ofumaati. Dogoggoraan ta'uyyuu Waaqayyoof nama uumuun dogoggoramti. Kam jirtu daawwattoota keenya bakka jirtan maratti guyyaa keessatti daqiiqaa 1440tu jira. Daqiiqoota kana keessaa daqiiqaa 480 yookaan sa'aatii 8 hirribaan dabarsina. Warra kan hafan immoo inni kaan hojiidhaan dabarsa, inni kaan hojii dhabuudhaan taa'uudhaan waan garaagaraatiin dabarsa. Mee guyyaa irraatii kaasee waan isin fayyadu guyyoota daqiiqoota guddan daqiiqoota waan biraatti balleessitan akka hojiirra oolchitaniif waa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Innis kitaabota akka saayikooloojii, kitaabota xiinsammuu, kitaabota hawaasummaa, kitaabota isin fayyadan isiniif dhiyeessuudhaan kan itti fufnu ta'a. Maarree kanaafiyyuu yuutuubii keenya Lulee Tube subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Akkasumas illee namoota baay'ee biraa akka ga'uuf share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Egaa guyyaa irraa kitaabni isiniif qabadhee dhiyaadhee kitaaba daandii mo'attootaa jedhudha. Kitaabni daandii mo'attootaa kun na bira jira. Akka isin argaa jirtan qolli isaa kana fakkaata. Kitaaba kana kan barreessee uummata Oromoo saba jaallatu biraan ga'e Eebbisaa Baayisaati. Eebbisaa Baayisaan kitaaba kana xiyyeeffannoon inni irratti kennee yookaan kitaaba kana ibsuu barbaade amaloota mo'attootaa wal fakkeessan salgan kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaani. Kitaaba kana akkuma bantaniin jechi isin argattan tokko jira. Jijjiiramaaf ana caalaa namni sirriin amma caalaa yeroo sirriin addana caalaa bakki sirriin hin jiru jedha. Kitaabonni kun boqonnoota 9 qaba. Daandiin mo'attootaa bara 2020 akka bara faranjootaatti yookaan Gilgooriyaan kalaandariitti kan barreeffamedha. Bara hammarra jirurraa kaasee waggaa 3 dura kan barreeffame jechuudha. Boqonnaa tokkoffaa isaa keessatti mo'attoonni kaayyoo jireenya isaanii beekuu kan jedhudha. Mo'attoonni kan jedhu yookaan namoota milkaa'an jechuusaati. Namoonni milkaa'an mo'attoonni kaayyoo jireenya isaanii beeku. Ati kaayyoo maaliif dhalatte laata? Nama amma viidiyoo kana ilaalaa jirtu kaayyoo dhalatteef beektaa? Kaayyoo uumamteef tokko qabda. Isa kanaaf kitaabni kun egaa wanti inni ibsu kaayyoo dhalanneef akka beenu sirriitti nu hubachiisa jechuudha. Kanaaf kaayyoon sababa uumamaati. Wanti hin uumamneef kaayyoodhaaf. Kaayyoo wayii tokko galmaan ga'uuf, kaayyoo wayii tokko uumuuf, kaayyoo wayii tokko raawwachuudhaaf kan uumamne. Riik Waareen akkas jedhe, Waaqayyoon ala jireenyi kaayyoo hin qabu. Kaayyoon ala jireenyi hiika hin qabu. Hiikaan ala jireenyi barbaachisummaa yookaan abdii hin qabu. Waaqayyoo kaayyoon ala hunda keenya nuumne yookaan uumaan kaayyoon ala hunda keenya nuumne. Kaayyoon hin qabnu taanaan immoo jireenyi keenya akkasumaaniiti jechuudha. Isa kana ibsuudhaaf Riik Waareen kan inni akkas jedhe, Waaqayyoon ala jireenyi kaayyoo hin qabu. Kaayyoon ala jireenyi hiika hin qabu. Kaayyoo hin qabnu taanaan jireenyi hiika hin qabu jechuudha. Kaayyoo jireenya kee kan siif kenne uumaa keeti. Keessa keenya akka dhalannee kaasnee keessa keenya wanti kaa'amee jiru kaayyoo uumamneefidha. Kaayyoo sana beekuun immoo dirqama keenyadha jechuudha. Isa kanaaf kitaabni kun sirriitti nuuf ibsa jechuudha. Daandii mo'attootaa kan jedhu kun. Uumaan dogoggoruu hin danda'u. Tasumayyuu namni kamiyyuu kaayyoo uumameef qaba. Cal jedhee nama akka inni rakkatuuf, cal jedhee namni rakkina garaagaraa keessa akka darbuuf nama nuumne kaayyoo uumamneef qabna. Isa kanaaf uumaan dogoggoree nama tokkoyyuu hin uumne. Seenaa dargaggeessa tokko Eebbisaa Baayisaa waliin godhan kitaaba kana keessaa fuula 27 amma 30 jirtu tokkoon isiniif dubbisa. Akkas jedha. Sobadha. Kitaabati hammarraatti barreessite irraa namni kaayyoo malee dhalatee akka hin jirre dubbiseera. Dhugaan hin haalle tokko jira. Kitaabonni kee baay'ee na fayyadaniiru. Garuu namni kaayyoo malee dhalate hin jiru kan jette sun sobadha. Eeyyee sobadha naan jedhe. Baay'ee gaddeera. Nama haamileen isaa cabe fakkaata. Iji isaa didiimateera. Maaliif jettee dubbiin kun soba ta'uun maaliin mirkaneessitaa jedheen gaafadhe. Namoonni akkana dubbatan waan garaa isaanii keessa jiru yoo baafatan boqonnaa akka itti dhaga'amu nan beeka. Kanaafuu xiqqoo akka dubbatuun carraa kenneef. Umuriin kee meeqa jedheen gaafadhe. Naaf ibsuu eegale. Namni kaayyoo malee dhalate ni jira. Yoo xiqqaate ani nama akkanaa tokko nan beeka. Nama dogoggoraan dhalate tokko, nama sababa uumama hin qabne tokko, nama umurii isaa guutuu jireenya gidiraa jiraachuuf itti murtaa'e tokko, nama uumaan akkasumaan addunyaa kanatti erge tokko nan beeka. Eenyu seete? Dargaggeessa si dura dhaabbatee ija kee keessa si ilaalaa sitti dubbachaa jiru kanadha. Eeyyee anadha naan jedhe. Waan garaa isaa itti dabalee akka dubbatu barbaadeen gaaffilee gaggaafachuu itti fufe. Amma umuriin kee meeqa jedheen gaafadhe. Waggoota 27 xumuree 28ffaa torban darbeen eegale.
waggootan addunyaa kana gubbaa jiraadhe hundatti kanan hojjedha jedhee waanan lakkaadhu tokkollee hin qabu. Umuriin koo umurii itti taphatamedha. Umurii qisaasaadha. Lakkoofsa qofa. Gaafa namni umurii koo na gaafatu hunda itti himuun yeella'a. Sababni isaa umurii akkanumaan na jalaa darbedha yoo jedhu imimmaan ija isaatti guute. Dargaggeessa ganna 28 taate umuriin kee akkasumaan qisaasuun isaa maaliif sitti dhaga'amaa jedheen gaaffii biroo gaafadhe. Homaa ittiin hin hojjenne kaa. Midhaan nyaachuu, bishaan dhuguu, lafti dhiinaan rafuu, bariinaan hirribaa ka'uu akkanumaan guyyoota lakkaachaa waggoota 28 guutuu qisaasessuu kisaaraa kana caalu jiraa naan jedhe. Lakkii akkanatti hin yaadin jedheen deebii kennuufi eegale. Umurii kee umurii itti abdii kottu miti. Amma umurii itti jireenya kee akka waan kaayyoo hin qabneetti lakkooftee itti dhiphattu miti. Umurii itti hirribaa dammaqxee gara kaayyoo keetti dhuftu qabdudha. Jireenya kee keessatti naannoo waggoota 30 yommuu taatu gaaffiin jireenyi si gaafatu inni guddaan hawaasa keef, uummata keef, biyya keef akkasumas addunyaaf bu'aa maalii buustee kan jedhudha. Atis umurii itti jireenyi gaaffii kana si gaafatutti dhiyaachaa waan jirtuuf sanatti dhiphachaa jirta. Dhugaan sitti himu tokko garuu ni jira. Har'arraa eegaltee seenaa hin irraanfatamne hojjechuu dandeessa. Jireenyi kee kaayyoo guddaa qaba. Sababa humteef ni qabda. Amma miira dhiphinaa kana keessaa ba'i. Kun si miidha malee si hin fayyadu. Ammatti kan si fayyadu maal gochuu akka dandeessu yaaduudha. Jireenya kee akkamitti akka jireenya lakkaa'amuu danda'u taasistu yaaduutu si fayyada. Kanaafuu yeroo keessa darbe otoo hin taane isa fuula kee dura jiru irratti xiyyeeffadhu. Bakka amma jirtu kana kaatee bakki ati ga'uu hin dandeenye hin jiru. Bakka amma jirtu kanaa kaatee bakki ati ga'uu hin dandeenye hin jiru. Lammaffaa garuu dogoggoraanan dhaladhe jettee hin yaadin. Waaqayyo eenyuunuu dogoggoraan gara addunyaa kanatti hin finne jedheen deebiseef. Fuulli isaa gaddaan dukkanaa'ee ture suuta ifuu eegale. Calaqqeen abdii irraa ife. Tole naan jedhe. Ani dogoggoraa miti. Amma deemee waan an hojjechuu qabu itti haa yaadu. Yaadee haa hojjedhu naan jedhe. Achumatti na dhiisee deeme. Kun mudannoo dargaggeessa tokko waliin qabudha jedhe barreessaan Eebbisaa Baayisaa kitaaba isaa kana keessatti kan inni gaafate. Wanti kana isinii dubbisuu barbaade namni kamiyyuu namni dogoggoraan uumame tokkollee addunyaa kanarra hin jiru. Addunyaa kanatti akka qorattoonni jedhanitti hanga yoonaatti namoota biiliyoonii 8tu addunyaa kanarra jira. Namni biiliyoonii 8 hundumtuu kaayyoo dhalateef qaba. Karoora maatiin namni dhalachuu danda'a. Akkaataa garaagaraatiin namni dhalachuu danda'a. Namni dhalate sun kaayyoo mataasaa inni biyya lafaa kanarra dhufeef qaba. Dogoggoraan ta'uyyuu Waaqayyoof nama uumuun dogoggoramti. Kanaaf itti fufnee ilaalla. Wanti ijoon kan biraan boqonnaa kana keessatti barreeffame kaayyoo jireenya kee hubachuun maaliif barbaachisa gaaffii jedhuuf. Maaliif kaayyoo keenya hubachuun nu barbaachisa? Kaayyoo keenya beekuun maaliif nu barbaachisa? Tokkoffaa kaayyoo jireenya kee beekuun rakkoo furuuf dhalatteen si barsiisa jechuudha. Namoota fakkeenyaaf addunyaa kana irratti bu'aa guddaa buusan yoo fudhanne kanneen akka Alexander Graham Bell rakkoo quunnamtii namootaa furuuf yeroo jalqabaaf bilbila nama hojjetedha. Alexander Graham Bell bilbila hojjechuudhaan namoonni biyya fagoo ta'anii iddoo garaagaraa ta'anii akka isaan wal quunnaman fayyadee jira jechuudha. Bilbilli otoo hin jiru ta'ee bilbilli amma yeroo addunyaan amma jaarraa 21ffaa kana keessa jiru kan keessatti hin jiru ta'ee hammam akka rakkannu yaada. Henry Ford yeroo jalqabaaf konkolaataa kalaqee rakkoo dhala namaa nama furedha. Otoo Henry Ford konkolaataa kana hin uumne ta'ee namni biyya tokko ba'ee biyya biraa deemuuf hammam akka isa fudhatu yaada deebisaa isiniif hinniisa. Kanaaf namoonni kun kaayyoo isaanii waan beekaniif rakkina kanaaf furmaata ta'an jechuudha. Kanaaf wanti nu barbaachisu kaayyoo jireenya keenyaa beekuun rakkoo wayii furuuf dhalannee jechuudha. Inni lammaffaan kaayyoo jireenya kee beekuun akka of simatus taasisa. Kaayyoo jireenya kee beekta taanaan ofii kee hin tuffattu. Aneen hin jettee gaddeebummaan sitti mul'atu. Namoonni baay'een ofii isaanii hin simatan. Maaliif? Kaayyoo jireenya isaanii hin beekan. Jireenya isaanii dhiisanii fakkeessuudhaan jireenya namaa jiraachuu barbaadu. Ati nama kaayyoo taanaan har'a kaasee nama kaayyoo barbaadda taanaan of simadhu. Ofii kee amansiis, ofii kee jaalladhu, gara ofii keetti deebi, waan qabduun booni. Inni kan biraan inni sadaffaan kan jiru kaayyoo jireenya kee beekuun ilaalcha sirrii akka ofiif qabaatus taasisa. Namoonni baay'een ani akkasii, ani fokkisaadha, ani dadhabaadha, ani milkaa'ee iddoo tokko ga'uu hin danda'u, ani gara fuulduraatti jiraachuu hin qabu, abdiin qabu jedhanii ofii isaaniitiif ilaalcha sirrii hin qabne qabu. Ilaalcha sirrii akka qabaannu kan nu godhu kaayyoo jireenya kee gaafa beektudha. Inni afuraffaan kaayyoo jireenya kee beekuun jireenya kee akka hin qisaasofne taasisa. Inni kaayyoo jireenya isaa hin beekne hojii baay'ee qaba. Kana jechuun kaayyoo isaa adda baasee waan hin beekne wantoonni baay'een kaayyoo isaa itti fakkaannaan itti dadhabu. Garuu itti milkaa'u. Namoonni baay'een wanta inni milkaa'uneef hojii hojjetanii isinii milkaa'uu didee, baratanii milkaa'uu dadhabdanii, waan garaagaraa yaaltanii isinii milkaa'uu didee kaayyoo jireenya kee waan hin beekneef. Kaayyoo jireenya kee utuu beektee hamma kana yeroo kee hin qisaasessitu jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aatii kaasee hojii manee sii kennu kaayyoo jireenya kee beekuuf irratti hojjedhu.
Gara boodaatti dhufnaa kaayyoo jireenya keenya akkamitti arganna? Waan uumamneef, profeshinii uumamneef akkamitti argachuu dandeenya kan jedhu boodarra waliin ilaalla. Inni kan biraan kaayyoo jireenya kee akkamitti argachuu dandeessa kan jedhudha. Kaayyoo jireenya keenya akkamitti argachuu dandeenya? Dr. Miles Murnoo akka jedhe jireenya keessatti wanti baay'ee nama gaddisiisu hojii malee dogoggoraatti milkaa'uudha. Har'a maybe waan kaayyoo kee hin taane waan biraa hojjettee milkaa'uu dandeessu. Kun garuu qonnaa siin kennu. Maaliif kaayyoo jireenya kee waan hin taaneef. Egaa kaayyoo jireenya keenyaa beekuuf maal gochuu qabna? Yaadota muraasa tokko jira. Isaaniin haa ilaallu. Tokkoffaa irratti kaayyoo jireenya keenyaa beekuuf maal gochuu qabna? Wanta jaallannu hordofuu qabda. Kaayyoo jireenya kee beekuuf waan jaallattu hordofi. Wanta jaallannu baay'ee qabna. Isaaniin iddoo tokkotti erga tarreeffannee ilaallee wantoota jaallannu sana keessaa immoo ammaaliin hojjechuu danda'a. Kaayyoon uumameef isa kamii? Wantoota jaalladhu kana keessaa isa kamitti yoon gara milkaa'uu danda'a jettee of murteessuu dandeessa. Inni kan biraan wanta jaallannu erga arganne wanta jaallannu hundumaa immoo hojjechuu hin dandeenye. Isa kanaaf wanta jaallannu sana keessaa immoo maaliin hojjechuu danda'a? Kaayyoo isa kamii yoon qabadheen galmaan ga'uu danda'a jennee wanta jaallannu erga ilaallee booda achi keessaa immoo wanta dandeenyu filanna. Fakkeenya tokkoon isinii fudhadha. Amma osoo karaarra deemaa jiru mana wayyaa yookaan shaqaxa wayyaa gurguran yoon deeme otuun darbaa jiru shamizii bareedaa tokko argee itti goree haa jennu. Kiisii koo keessa qarshii 500 qofaatu jira. Shamiziin bitachuu barbaadu sun immoo an jaalladhe sun qarshii 1000. Kiisii koo keessa qarshii 500tu jira. Kan ittiin bitamu qarshii 1000. Garuu maal godheera? Baay'ee jaalladheera. Kanaaf maal gochuun qaba? Bituu hin danda'a? Bituu hin danda'u. Kanaaf wanti gochuu danda'u shamizii sana fakkaatu bareedaa isaa ta'e isatti siqu mana biraa deemee qarshiin qabuun 500 bitachuudha jechuudha. Kanaaf wanta jaallannu hundumaa hojjechuu hin dandeenyu. Wanta dandeenyu immoo hundumaa ni jaallanna. Inni kan biraan yaada namoota naannoo kee jiranii fudhadhu. Yeroo baay'ee kan nuyi ofirratti hin argine namoonni naannoo keenya jiran obboloonni keenya hiriyoonni keenya dandeettii keenya nurratti arganii ati koo akkas ta'uu dandeessa, ati koo dookterii ta'uu dandeessa, ati koo aartii irratti hojjechuu dandeessa jedhanii mul'ata keenya keessa jiru kaayyoo keenya keessa jiru nutti himu. Isa kanas dhaggeeffachuu qabnaa jechuudha. Inni afuraffaan kaayyoo jireenya kooti jettee waan amanturra deddeebii shaakali. Kaayyoo kooti jettee waan itti amantu sana irra deddeebii shaakali. Thomas Edison gaafa ampuulii hojjetee yookaan ifa kana nuuf kennee si'a 1999 irra deddeebiidhaan shaakale. Si'a 10,000ffaatti kan inni milkaa'e. Kanaaf wanta kaayyoo kooti jettee amantu irra deddeebii yaali. Egaa obboleessi keenya eebbisaa baay'isaa baay'inaan fakkeenyota garaagaraatiin qabee jechoota baay'ee nama barsiisan onnee namaaf ta'an nama kakaasan kitaaba kana keessatti barreesseera. Boqonnaa isaa tokko kana hundumaa keessatti. Boqonnaa lammaffaa kana irratti immoo mo'attoonni galma qabatamaa qabu jedha. Kaayyoo qabaattee waan hojjettu beektee waan uumamteef kaayyoo uumamteef bartee galma geessu bakka geessu hin beektu taana ofumaati. Isa kanaaf kaayyoo kee erga hubattee boqonnaa tokkoffaa keessatti akkuma hubanne ati jireenya keessatti kaayyoo kee erga hubattee galmi koo moo eessa? Eessan ga'a? Eessaa keen eessa ga'a? Kan jedhu yaaduu danda'uu qabda. Boqonnaa isaa lammaffaa kana keessatti bal'inaan kana dubbataa jechuudha. Bakka deemtu hin beektu taanaan karaan hundi si geessaa jedhu. Kun jecha beektotaati. Kaayyoo qabaattee waan hojjettu beektee bakka geessu hin beektu taanaan baay'ee rakkisaadha. Rakkoon namoota baay'ee mudatee jiru kaayyoo isaanii erga hubatanii waan hojjechuu barbaadan erga hubatanii ka'anii garuu galma isaanii hin beekan. Fakkeenyaaf naannoo Finfinnee keessatti kan argamu bakki buufata konkolaataa yookaan atoobistara jedhamee waamamu jira jennu. Ati bakki itti deemuu barbaadde walqixxee magaalaa walqixxee haa jennu. Buufata konkolaataa atoobistara yoo deemte makiinaa iddoo garaagaraa kallattii garaagaraarra deemutu jira. Ati garuu walqixxee deemuu barbaadda. Dhaxxeema konkolaataa sana keessa sim jettee yoo galte fakkeenyaaf konkolaataa Amboo dhaqu keessa yoo seente ati walqixxee dhaquu dhiistee Amboo deemtee jechuudha. Kanaaf galma deemtu hin beektu taanaan karaan hundumtuu si geessa. Kanaaf galma koo akkamittiin raawwachuu danda'a gaaffii jedhuuf deebii nu deebisa kitaabni kun sirriitti jechuudha. Boqonnaa sadaffaa keessatti immoo wanta inni dubbatu mo'attoonni tarsiimoo sirrii fayyadamu. Tarsiimoo yookaan istiraateejii kan jennu yookaan karoora sirrii fayyadamu. Adaamku namichi jedhamu akkas jedhe waan kamuu galmaan ga'uun ni danda'ama. Gaaffiin jiru tarsiimoon fayyadamne maali? Istiraateejiin fayyadamne maali? Seenaa namicha jedhamaa tokko baay'een keessan kan beektan isin yaadachiisa. Namicha karaarra taa'ee kadhatu tokkotu ture. Namichi kun ija waan hin qabneef hojjetatee buluu hin danda'u, hojjetatee nyaachuu hin danda'u. Kanaaf carraan isaa maaloodha? Karaarra bahee kadhachuudha. Karaarra bahee gaafa kadhatu barreeffama akkas jedhutu isa bira ta'a ture.
ija hin qabu maaloo na gargaara kan jedhudha. Namoonni baay'een barreeffama kana ilaalanii waan isaa harka jiru waan muraasa xiqqoo saantima tokko lama kennanii fi darbu turan. Guyyaa tokko garuu namicha tokkotu karaarra darbaa jiru. Namicha kana ilaalee buusii isaaf kennamaa jirus ilaalee garaan isaa gaddee fi jijjiirama tokko jireenya nama kanaarratti fiduu barbaade. Barreeffama sana fuudhee jijjiiruudhaan akkana godhe. Guyyaan har'aa baay'ee bareeda. An garuu ija waanan hin qabneef arguu hin danda'u jedha. Barreeffama kana jijjiiree akkuma darbeen namoonni baay'ee danuun isa sila kennan caalaa horii baay'ee kennuufii jalqaban. Namichi kun waan addaa tokko hin goone. Waa masala jiru fuudhee jijjiire. Barreeffama ija hin qabu maaloo na gargaaraa jedhu guyyaan har'aa baay'ee bareeda. Ani garuu ija waanan hin qabneef arguu hin danda'u jedhee jijjiire. Waan addaa godhe tokko hin qabu. Ilaalcha jijjiire. Tarsiimoo yookaan istiraateejii yookaan karoora addaa uume. Barreessaan beekamaan Sheef Keeraa jedhamu akkas jedhe mootonni waan adda ta'e hojjetu miti. Waanuma jiru karaa adda ta'een hojjetu. Jim Rohn immoo akkas jedhe milkaa'inni 120 dandeettii 180 immoo tarsiimoodha. Akkamitti akka milkooftu beekuu dandeessa. Wanti baay'ee barbaachisan garuu milkaa'uuf karoorri kee maali? Egaa wantoonni amma walitti dubbannu hundumtuu boqonnaa sadaffaa keessa kan jirudha. Boqonnaa afuraffaa irratti immoo akkas jedha mootonni abdii hin kutatan jedha. Tasuma abdii hin kutatin. Jireenyi sitti cimuu danda'a. Qarshii dhabuu dandeessa. Nama si deeggaruu dhabuu dandeessa. Nama kaayyoo kee mul'ata kee deeggaruu dhabuu dandeessa. Garuu abdii hin kutatin. Abdii kutata taanaan galma kee sana bira ga'u tasumaan dandeessa. Kaayyoo qabaadhu, tarsiimoo yookaan karoora baafadhu, galma qabaadhu, abdii kutata taanaan tasumaa galma kee sana bira ga'u hin dandeessu. Abdii kutuun diina milkaa'inaati. Ati abdii kuttete taanaan milkaa'ina keetti nagaadhaamuu qabda. Boqonnaa shanaffaa irratti immoo mo'attoonni miira isaanii to'atu kan jedhudha. Gaafa hojii tokko hojjennu karoora baafannee gaafa adeemnu wanti nuyi hojjennu sun nu milkaa'uu dhiisuu danda'a, nu ta'uu danda'a garuu miira keenya to'achuu danda'uu qabna. Miira keenya hin to'annu taanaan wanta hojjenne sana akka salphaatti diiguu dandeenya. Akkuma jedhamu ijaaruun cimaadha, diiguun garuu salphaadha. Toomaas Ediisan akkas godhe. Si'a 1999 yaalee erga hojjete si'a 10,000ffaatti erga milkaa'e. Wanta ampuulii hojjete sana si'a 10,000ffaa irratti erga milkaa'e nama isa waliin hojjetaa jiruun hodhu ampuulii kana gara sana geesse jechuudhaan ajajee jedhama. Namichi ajajame sun ampuulii sana fuudhee akkuma tarkaanfii lamarraa fagaateen ampuulii kana cabse. Mee yaadaa? Si'a 1999 yaalame 10,000ffaatti kan hojjetame. Ampuulii yeroo baay'ee abdii nama kutachiisu yeroo baay'ee fixana. Gaafa al tokkittiidhaan waan turtii daqiiqaa tokko hin caalle gidduutti gaafa hunkutaa'u yookaan cabu nama hojjeta sanatti maaltu dhaga'ama. Garuu Toomaas Ediisan homaayyuu hin goone. Ammas irra deebi'ee hojjechuudhaan namichuma gaafa sana itti kennee cabse sanatti kennee dhaqe achi kaa'i jedheen. Namichis akkuma jedhe raawwate hin cabne jechuudha. Kanaaf wanti jechuu barbaade mo'attoonni miira isaanii to'atu kan jedhudha. Akkasiin gadi fageenyaan dubbistan kitaaba kana isiniin afeera. Walumaa galatti kitaabni daandii mo'attootaa kun fuula 412 kan qabu yoo ta'u boqonnoota salgan jiran hundumaa yoo dubbistan dhugaan isiniin jedhaa jireenya keessan irratti jijjiirama haaraa ni argitu. Kitaaba kana immoo eessatti arganna jettanii hin yaadda'inaa. Naannoo Finfinnee kutaa magaalaa Gullalleetti mana maxxansaa Eebbisaa Baayisaatti argachuu dandeessu. Akkasumas mana maxxansaa garaagaraa afaan Oromoo jiran deemuudhaan iyyaafadhaa. Sagantaa book review yookaan immoo keessa deebii kitaabota keenya har'a kana fakkaata. Egaan kitaabolee kan biraas akka kanatti akkasiniif dhiyeessinu kan barbaaddan yoo jiraate koomentii jalatti barreessuudhaan nu quunnamaa. Akkasumas marsaattaanutti kitaaba kan biraa qabadhee waan isiniif dhiyaadhu YouTube keenya kana subscribe gochuudhaan, share gochuudhaan, comment gochuudhaan namoota bira akka ga'u nu godhaa isiniin jenna. Galatoomaa.